Akkam nagaa keessanii har'a kan waliin ilaallu Gilgaala 3.6 waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na hordofaa. Gaaffii tokkoffaarraa yookaan gatiin konkolaataa tokkoo osoo vaatiin hin dabalatiin qarshii 500 yoo ta'e, vaatiin konkolaataa kanaaf kaffalamu meeqa? Baarra kan jiru immoo maal jedhaa? Gatiin waliigala konkolaatichaa meeqadha? Maqaa vaatii isaa barbaannaa jechuudha. Vaatii kan konkolaataa kana vaatii isaa akkamitti barbaannaa? Vaatii jechuudha. Vaatii asitti maal jenneerra? Vaatiin 15% kan kaffalamu 15% jenna. Vaatii yeroo barbaannu immoo vaatii yeroo barbaannu maal goona? 500 baay'isuu meeqaati? 15% jechuudha. Kana jechuun immoo 15 firaakshiniidha yeroo barreessitan 15 irra 100 jechuudha. Asii 0 kana balleessiti 5,000 baay'isuu 15 ta'a. Vaatiin jechuudha. Kana yeroo waliin baay'iftan meeqadha? 75,000 argattu. Kanaafuu vaatiin meeqadha? Vaatiin konkolaataa kanaaf kaffalamu 75,000dha jechuudha. Baarra kan jiru immoo gatii waliigala konkolaatichaa meeqa? Gatii waliigalaa immoo gatii waliigalaa haa jennu kana. Gatii waliigalaa jechuun immoo gatii konkolaatichaa ida'uu vaatii ta'a. Gatii konkolaataa ida'uu vaatii. Gatii waliigalaa jechuudha. Kanaafuu gatiin konkolaatichaa meeqa? 500,000. Ida'uu 75,000. Kana yeroo walitti hidhaatan gatii waliigalaa jechuudha. Gatii waliigalaa meeqa? 500,000 fi 75,000 ta'a jechuudha. Gatii waliigalaa isaa kana ta'a. Gaaffii lammaffaan maal jedhaa? Gatiin kophee tokkoo vaatii dabalatee qarshii 1,200 yoo ta'e, gatiin kophee kanaa vaatii malee meeqa? Baarra kan jiru immoo maal nu gaafata? Vaatiin kophee kanaaf kaffalamu qarshii meeqa? 1,200 maanni 1,200 gatii waliigalaa isaati. Kan gaafatamne maanni gatii kophee kanaa vaatii malee gatii kophee kanaa gaafatamne. Lammaffaan immoo vaatii kophee kanaaf kaffalamu qarshiin isaa meeqa kan jedhu. Asirratti gatii waliigalaa walqixa gatii kophee ida'uu maaliiti? Vaatiiti. Vaatii. Gatii waliigalaa meeqadha? Gatii waliigalaa 1,200 walqixa gatii kophee kanaa xaahaa jennu. Vaatiin immoo maal ta'a jechuudha? 15 irra 100 ta'a. Ida'uu jettu as gidduutti. Ida'uu jettuun sana booda maal ta'a jechuudha? 1,200 walqixa xaa ida'uu ishii kana jechuun 0,0 tuqaa 1,5
xaa jechuudha. Deesimaaliidhaan yeroo barreessan. Sana booda ishii kana walitti daatu. 1,200 wal qixa maal ta'a? 1.5 xaa yeroo walitti daatan jechuudha. Sana booda maal arganneerra amma? 1,200 wal qixa 1.5 xaa arganneerra. Xaa kophaatti hambifachuuf hiruu 1.15 irra gama lamaaniinuu 1.15 hirtu. Kun hin badaa 1.15 hin badaa. Xaan kophaatti hafa. Xaan wal qixa meeqa ta'a? 1,200 hiruu 1.15 yeroo hirtan meeqa argattu? 1,143.47 argattu. Kanaafuu gatiin kophee kanaa baatii malee meeqadha? 1,143.47 ta'ee jechuudha. Egaa kan argannee baatii kophee kanaaf kaffalamu qarshii meeqaa kan jedhuuf immoo akkamitti barbaanna? Baatii jechuun baatii wal qixa 15 dhibbantaa baay'isuu meeqaati? Gatii kophee baatii malee isa argannee sun jechuudha. Gatii kophee baatii malee meeqadhaan immoo 1,143.47 ishii kana jechuun meeqadha? 0.15 taati baay'isuu 1,143.47 kana yeroo waliin baay'iftan meeqa ta'a? 156.52. Kanaafuu gatiin baatiidhaaf kaffalte meeqadha jechuudha? 156.52 jechuudha baatiin. Gaaffii sadaffaan TOT funaanuun maaliif barbaachise? Egaa hojii tokko irratti yookiin daldala wayii irratti namni tokko guyyaa guyyaadhaan galii ni galcha. Galii sunirraa hagatee maal kaffala jechuudha? Gibira kaffala. Gibira kaffala. Guyyaa guyyaadhaan ni galcha. TOT ni kaffala jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan galii galchuu sunirraa TOT ni kaffala. Sun immoo maanni gibira kaffalu sun immoo maanni jechuudha? Mootummaadhaaf gala. Mootummaadhaaf gala taanaan immoo akkuma beektan misooma adda addaa kan ittiin hojjetu mootummaan galii isaan kana funaaneetidha jechuudha. Kan akka vaatii, kan akka TOT funaanuudhaan kan misooma adda addaa daandiiwwan garaagaraa kan hojjetu mootummaan. Gaaffii arfaffaan immoo loomiin hojii daldala ta'e tokko hojjechuun jireenya ishee gaggeessiti. Hojii ishee kana irratti guyyaatti giddu galeessaan qarshii 220 argatti. Yoo hojii ishee kana guyyoota 60 kan hojjettu ta'e TOT'n ishee mootummaaf galii gootu meeqa? Egaa kan akkamitti barbaaddu? Qarshii ishiin galchitu guyyaa guyyaadhaan meeqadha? Qarshii meeqa? Qarshii 220. Guyyoota meeqaaf hojjetti? Baay'isuu meeqa jenna? Baay'isuu 60 jenna. Kan yeroo waliin baay'ifnu meeqa arganna? 13,200. 13,200. Egaa TOT ishiin mootummaaf galii gootu immoo meeqadha? 13,200 kana meeqaan baay'iftu? Baay'isuu 0.02 kanaan baay'istu. Kana yeroo baay'iftan meeqadha? TOT'n jechuudha. Meeqa ta'a?
264 ta'a. 264. Asitti egaa TOT yeroo kaffaltan persentii meeqaan kaffaltu jechuudha. Dhibbantaa lamaan kan isin kaffaltan. Dhibbantaa lama kana immoo yeroo deesimaalii jijjiirtan 0.02 ta'a jechuudha. Kanarraati kan nuti arganne 0.2 kana kanarraati kan nuti arganne dhibbantaa irraati. Kana yeroo waliin baay'iftan TOT'n 264 ta'a jechuudha. Viidiyoo itti aanuun cuunfaa boqonnaa 3 waliin ilaallaa. Nagaan naa turaa.